godhateetini itti feemusuudhaaf deemu garaan xiqqoomallee nama dadhabu namni kun obboleetti man qabu jedhee asaabee ergachaa ture gin immootuyyuu ani wanti maal osi jettaree ani osinan jedha dhageeffadha jalqabate jechuudha akka waliigalaatti wanti dubbachuu barbaade nama tokko erga inni immootuyyuu kan hunda siif ta'e achi gori as deebi achi deem jettee ilma dhiirati namni kun asis deemi achis deemi intala dhalaa miidiyaarra isa dhaabdee achi deemi as deemi oo isaan jettu oo inni fudhatee ishi jedhee miira isii eegee fi okkee jedhe waan hunda fudhate namni kun maaluma godhuudha lubbuu baasi jedhanii ilma namaa jechuun barii uma fedhes yoo ta'e nama rakkisa xiqqoo ilmi dhiiraa keessattuu akkasuma wallaahi laazim akka kootti jechuudha waan kana godhi jedheeni ka'ee an hin goosisu osoo ana taatiyyuu osoo ana rafaatin taatiyyuu hin dhiisayyuu osoo anisii taatiyyuu garuu immoo mucaan kun waan hunda godhe akkamitti ishiise jaalachuu dhabuu irraa hin beekne mucaan kun imimmaan buusuudha imimmaan buusee jira allubbiyyee waan isan jedheef keessa na haa dubbistuu wanna biraatti fi miti dhiifama narraa ta'e hawwiyatillee awwaan amma micaa goota jedhaniin kana reefuun tana gastirra jira goota jedhaniin kana asillee hin beeku micallee hin beeku takkaatillee gasti namaatillee seenee hin beeku micaan bu'ee jira jedhee reefuun tana dubbatee gabbeessan. Waa'een gootaa kunillee dhugaatitti mul'atuudha nama fooloowarsii guddaa qabu maalidha fooloo barbaacha nama deemu mucaan inni guutuun sunis waan dhugaa jirtu dubbate maaliif namni bari fooloo qabu kun feemasuu deema waan hojjetaa bulu quba qaba waan baay'ee haasa'uu dandeenya gin immoo mucaan kun fooloo isaa laaleen jalqabatti soo waan biraa ilaaluun jechuudha ati waan nama bakka nama sirii yaane nama miidiyaa baay'ee fayyadamne akkasumallee mootiyyuu itti amani nama miidiyaa baay'ee fayyadamu. Waalaikum salam God. Aye. Ismara irtani. Maal jette? Sami mijatti tanara yeroo baay'ee gasti natti ergachaa turte beektaa? Aye. Tamiin ol galchee mijaan sanii ani qabrillee ittiin kakadhu tara duraa qarase sobee jira lamada dammoo dhugaan bu'ee naan jettee dubbattee jirti jecha yoo jala kana jiraatte hin dhageettaa jecha seegalee soo hawwi nama soddomi wayitu jire isin jala nama soddomi wayitu jira an yeroo isin hordofaa ture magribi irraa isin hordofaa ture isin jedhaa bar akka biyyaatti sa'a kudha isa gaafa dhufaati maal guna munda gaafa sirrigaa na ilaali hawwiin hin boonedhaan tokko amma hawwiin hin boonedhaan jirtu hawwiin. Hawwiin kadhaadhaarti hin boonne kadhaa jettee turte saa. Dirqama akka nama ati ilaali boo'uu isaa wanni ati beekuu qabdu. Ilma dhiiraati namni ni saalfata miidiyaarra jira. Hawwi ani yaada tokko isinii kenna ati amma fakkeenya miidiyaarra jirtanii ani saamti an akkanatti asii wajjin haasa'uu biyyaaf qaaneffadhaa jira maafi miidiyaa irratti jecha akkana kun wanti akkana kun fakkeenya namni haasoftuu hin saalfatta kan akkasitti dubbatoo miti boottee amma fakkeenyaaf ija kiyyaa ani maal akka namatti dirqama akka namni nama jala du'eetti boo'ee imimmaan akka bishaanitti dhangalaasee agarsiisuu qaba namni ija irraa laaltee beekuu qabda bare biyaansi namni kun fakkeenyaaf hin sodaannee hin saalfannee ija mul'atee ilaali namni akkasitti ija mulqateeti akkasitti agarsiise kun ammoo beekuu fi qabda tokkoffaa ijji isaa amma fakkeenyaaf hin beessa anama durumaayyuu mucaan kun qalladaaraa seeyaa tureen siigalee kaza mucaan kun itti qalladaa seeyaa faayila isaa keessa seenee yoo laalu ani san beeku garuu faayila isaa yoo seenee laalu kun nama akkamitti beekaa itti taphatamoo jedhee yoo laalu faayila isaa tokkoffaa sirratti illee hojjetee jira viidiyoo keessatti hojjetee jiraati kan wanni hojjetaa turte maal akka hojjetaa kun anamma dhageeffadhu goota tarta dhiifama afaanitti si qaba dhiifama narraa ta'ee jiddumanii waasee buusa wallahi laadii wabillahi karim micaa kana isan beeku nan beeku takkaayitis chitookisaatiis hin beeku fooloo kun amma tana wal goone si galee arra wallaqee gastirra nan beeku san beeku si galee ishitti bafu. Yemmuu argitetti ragaa bahee asirratti yookiin fooloo keessan isinirraa guurrachuu yookiin fooloo akka nagootaniif seenii oduu hin taane biyaansi ilma dhiiraatii waa salphaa yaada akka yaada nama tokkotti yaada kennuuf haa obboleettiidha inni obboleessaa isin lachuu hin beeku inni ammoo mucaa koruu barbaada akkasitti barree fullee qarallee goota haasaa ture bar hayi. Anillee jalqabarra akka isin laayivii bantarraa jala jira beektani anillee garuu yoo akka isin jalqaba irraa banteen jala jira mucaa hundumaayyuu wanta isin jedhee lakka jalqaba bicha sobi malee ka lammaffaatiif ka sadaffaallee boo'ee jira. Argitee itti nuu beeksisa koo itti namaa beeksisa. Wanni isin beekuu qabdan fakkeenyaaf nam tokko dirqama kijibnee asitti asuufneeti waan taane dubbachuu miti isin lamaan ammoo wal qoruu dandeetta ta'an fakkeenyaaf haalli itti qortu baay'eedha tasitti boottee hin boonne miti. Akkuma jettee ijatti mimmaa wanni jechuu qabuu danda'a hancuufallee dibachuu danda'a hancuuf oduu hin taane
namni imimmaan ijatti wanni jechuudha hundaan ija irraa beekuu qabdaati. Siigalee ana immoo hin beeku ijji isaa immoo fakkeenyaaf diimatee jira namni diimate ijji isaa diimate kun boo'ee jira moo hancufa jeddibate moo addaan baafachuu dandeettaati nuu kan nama gaafattee maqaan ol galchitee hundi keessanuu asitti ana dabalatee fooloo akka fooloo isin tolchaniif jecha hin taane haasaa hin taane dubbachuu hin qabdani. Kanaaf namni kun fakkeenya isin lamaan fakkeenya karaa dhugaa ta'uu sobaa ta'uu hin beeku miidiyaadhaaf wanni jechuu dandeetta. Ana haasaa sodaata haasaa yeroo kanatti ammoo namni kaan mataa galabbataa miidiyaa irratti kennaaf ajandaa godhatee wanni jettani. Kanaaf isin ammoo akkaataa itti qortu baay'ee jira waan ta'eef ati kophaa keetitti qoruu dandeetta. Malli kee mala dubartii jecha jedhamutu jira akka mammaaka Arsiititti yookiin akka Oromootitti. Malli kee mala dubartii hundi kee hunda bishaanii waan jedhamu jira. Ati mala qabda mala hin beektani dubartii yoo taatan. Dubartiin mala akka namni ilmi jira goota ani duraan dursee dhugaa isaa baasuuf malee wayin jaalala isaa qabadhe biti qarallee isaa tursi jaaladhaan jee namni argaa jirtan isaa isan beeku. Waas gaafadhu nama fakkeenyaaf ana akka shamara nama gari dubartoota dhiifama qoy yeroo tokko qoy naaf jisiisi as keessaa dubartii kana keessa kan booyi akkasitti agarsiisii miti mucaa akkasitti wanna jedhee miti dubartii taatanii unkaan kabiraa akka jibus dubartii amma fakkeenya as keessa viidiyoo hundi keessan baa'u jettanii baatanii anuu hin ba'u viidiyoo dubai jettee mikinaatu saalfadha hin sodaadha na hubachuu qabdaaf. Okay, dhaggeeffadhu ani qarallee mijaa kana isaatu gastii xiyya seenessi jaaladhanaan jedhe malee isallee hin beeku dubbii ijoo dubbadha isinii galee isaa jedhe haa jedhu ani dhugaa isaa baasuuf malee isallee hin beeku nallee hin beeku. Okay, akka nama takaa gastii natti ergate isa galchee erga kinne akka ziyaara faatan si jaaladha qara si jaalachaa ture. Okay, naan jee. Okay, rakkoon qabu mijaa san akka nama takaa narri fadhe wallaahi rabbii tokkichaatu na harkaan angaraa kiyya keessa qulqullu wallaahi laa dimneen boy goota wallaahi laa dimneen boy ishii nirri fadhe cuqii dhugaa ni boye san dhugaa jakana adda qabee kaamera itti azadhe san wanti ofirri gan asitti wanni ija keessa buu nagartu ati wallaahi nirri fadhe qallaa nirri fadhe seegalee so ani dhuguma isaa baasuuf malee akkasii faamilii tiyyaa nama dhibba furii nama dhibba shanii jira mareefu tana meeqa jira nama kuma takkaa fi dhibba takkaa nu jira ture yeroo ni boosa fiidoo san waraabamtee jirti walumaan hundi ilaallaa jecha hawwiin arraas boruu simboonyee jettee kakachaa jirte seegalee goota. Wal arafaatiyyaa dhiifama waa'ee kana keessa yoo na amantees na amanu baattes na jaalattees na jibbitu jibbu miti hawwi hangaas jaaladhullee hin beekta sin jibbu soo ati maaluma isa sanarratti agartee akkana jirti. Wallahi hedduu takkaan si jaaladhees kabaja si miti nama akka keetii dhala akka teenyaa baay'eefu hinaaffaan qabuan. Wallahi billahi shanyin tiyya shanyi namatti hinaaftuu miti. Shukran Sumee arsii bareedduu tiyya. Okay. Maal guna ani dila kana wanti ni naasee faamilii tiyyallee ififillee haasa'u jiru dubbuma isaa kana baasu. Guutaa. Ati boo'icha ma fakkeenya dirqama akka nama jalaa du'eeti yookiin nama ajjeefateetti ilmaa biroo jettee tole jettaa akka hubannootitti yoo fudhattu fakkeenyaaf ani amma barre isaan lachuu isin lachuu hin beeku mana kana haadha manaa tanas mucaas hin beeku. Fooloolee walirraa qabnu anamma isii fooloo godhe naan deebiin amma godhe sanuyyuu fooloo isii. Atama fakkeenya viidiyoo baata? No. Lakkee atama viidiyoo beektaa viidiyoo baata atama. Fooloo si deebisee jira goota. Ati video bata? Enin ba man. La. Maaliif hin baan? Atama dirqama mucaan kun namatti wanni beeku qabdu bar akkasitti dirqama boo. La. Jette. Gisee boy sinjaansa video ni baataa jette. No akkasii miti. Ani kasiin jedha atama fakkeenya video asirratti baay'ee oduu siin jedhan hin baataa siin jedha. Jechuun video ni duraan viidiyoon hin bahayyee viidiyoo duraaniin bee asirratti amma hin baataa Dubaay siin jedhan. Amma osoo beeynaan jaan hin boo amma hin baa amma bee si garsiisu. Baay'ee. Baay'ee ata balaale namni tokko fakkeenyaaf dubartiin ati yoo baate amma fakkeenyaaf kun isiin si laddaan baatti.
Awoo guutaa si hojii rakkadde wallaahi billaahi tallee. Akkasii. Ati hubachuu fi qabdaa sin jedhaa barani hubachuu qabdaa yaa akka yaadaatti sii kennaa raba yaada bara. Wallahi goota anamma jecha dhageeffadhu goota kanarraa waa hedduu hubate. Wallahi laatiif ani maaliif ani mana namni gawwaana isaa malee yeroo namni maal naan jabbar arafaattoon gowwaadha. Yoo kun dhufee si jaalladha jeenis hayyee jette. Neebar eebar ani jaalalti waan nama gootu beeku. Okay asoo maraatan dhufee si jaalladha naan jedhee isa san okay jedhee irraa taqabbaladhe. Yoo namni san naan taane isa san faana suutaan itti daadhee isa san irraa deebi'e malee wallahi laatiif micattiisan kan micaa san haftallee qabu. Okay an dhiiraniin beeku. Mijaa qaxalee lafa dhufaa bareedaa san okay. Osoo maraatan dhufee arafaat lubbiyye si jaaladha naan jee wallahi laatiif markan darbu maaliif gatii jaalalaatiin beeku. Jaalalti kam akka nama gootuun beeku. Jaalalti wareegama kam akka si kafalcheestuun beeku. Osoo jiruu fi jireenya kan kee kana keessatti wallahi ana waa'ee dullee asoo nanaa seessina. So matuma galee amma gootu kun maal jee ilma dhiiraati saalfachuu danda'a. Okay miidiyaa kanarratti ol bahee fiidoon bahee akkas jechuun sanuu maaf namaan hubattu imimmaan hedduu jiqsee kun nama bu'e hin beektanii siin jechaa jira. Afaan Oromoo siigale. So jaalalti akkam akka nama gootuun hin beekan. Qaanqeen abbaarra buutee guddii. Namaan irra dawwale dhiifama naa godha. Akkasii nama tokko jettee gaafa nama tokko jaalattee nama sanii jettee of dhabda, nama sanii jettee sarooyta, nama sanii jettee xiqqaatta, nama sanii jettee wareegama meeqa gurguddaa kafaluu dandeetta. Booyii miti yoo inni dhaabbatu siin jedhee hin dhaabbatta. Maaliif isa malee dhiira dhabdee osoo hin taane osoo isii malee shamara dhabdee osoo hin taane gatii jaalalaati. Gatii isa jaalattuu fi wareegama san kafalu. Okay? Waan ta'eef nama tokko ammaas lafatti isa beekteef jaalachuu hin dandeettu. Kana duratti isa dura mobilaa wajjin haasofteef jaalachuu hin dandeettu. Nama amata meeqa? Ji'a meeqa? Okay? Amata 5, amata 4, amata 7 wajjin firendummaa deemerra nama guyyaa takka wal harkeetu irra wal jaalata. Jaalalti kun badaasa rabbitti kennaa rabbitti sii galee itti gafuus hin taatu. Yoo arratti namni tokko si jaalatee ati nama saniif boontee osoo inni si jaalatu lakkee dabbaleessa fayyada. Guutaa. Wayya. Dhageeffadhu muti godhadhu hawwi. Ati namni nama sanii gaafate dhiyaattee namni sana osoo ati jaalattuu lakkee dobboleettiitti yaan jaalatee hin barbaadu siin jedhee rabbiin nama isa san caalu sii fiduu danda'a. Sii galee nama isa san bakka sii buusa. Maaliif jaalalti badaasa rabbiiti waan ta'eef walumaa galeetti dhugaa isaa baasuuf hanga ammaa wanti haasa'u jiru isa jaalatee osoo hin taane. Sii galee dhugaa isaa baasuu fi soo dhugaan isaa ba'ee jira. Sanumaafuu faamilii tiyya baay'ee sin jaaladhaa baay'ee sin kabajaa. Isin hundaa'u akkasii isiniin jedha. Hawwiyatillee waan takka gaafa gootu ejjennuun qabatamaan